السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى إني برت ركبنا إني برت ركب. عارف إسحاق. عارف إسحاق برت ركبنا عارف إسحاق رباين كيسن كرت تيك توك تيجي بيتن كرت فيسبوك تيجي بيتن ما عارف إسحاق إني تيجي سيفتا تيك توك كنارا. أني تيك توك كنارتي نمني تيجي سيفدو. جالس سيكا. جالس سيكو من تيجي سيفدو. مالي تيجي سيفتشن. Isaatu ayyoo xiyyeetanaaf ergaadha ka gizee nama hin jirre sanumaaf hin dinqisiifadha. Namu isa qofa osoo hin taane akka isin hundi dinqisiifatan abdii guddaan isinirraa qaba. Mee saseeqaan eenyu akka dinqisiifadhu waliin haa gaafannu. Saseeqaa eenyu dinqisiifadhu? Anilleen Oromoo guutuudhaan dinqisiifadha. Oromoon guutuun isiniin dinqisiifadhaan jira. Guutumattu? Guutumattu. Nama keessa dinqisiifadhu? Namni afaan kiyya kana beeku dinqisiifataa keessaniin haadha nyaatte. Ani leeni galatoomaa inni sininjaa Aarif Isaaqis ta'e jaarsa seeqaas ta'e jaalfiddigaas ta'e wamaata shaqlee marbeel ayyoo qadiirooti suntaan dinqisiifadha. Viidiyoo kiyyoo sirriitti tola laayik sheer koomanti irra poost godha wamaata shaqlee marbeel haa ta'uusaa moo bakka. Saayiba nama arjuni jamu khiyina tiktok ra kana dogo to ya ya fula khalsisan fula jawa ora te kisen to baka akada la no do uchu usain arka isa jiba da farmaita isa akada jawarte ala aro armo ko to video de dana je mo jindal gwa excel le paka to arka saayiba tu mai halan ay hay alan ala saayiba Jintari arjuni ye nagaya ayara khame video to kene le rara ayo saayiba बहुत सारे सीआर ay chaw no ro mo ke jani ay ja ke jani yar aw ke jani sa aja और बोलेंगे या मेरा कहना ऐसे करते ना हम तो करते वो मान सुखरा में बेल है सारे तुम भी साजिए शिताब जाबर वे रबिताब मालिक जन्नत नीति ना मनो मत क्यों करते ये कसरा करते फाड़ में कसरे तुम्हारे खाना namni magaalaa dhaqee huccuu idaa bitachuu jiraatu qaatee isaanummaa wajjin bitadhee hin dhufe qonni bitanna. Namni aadaa hin qabne warra uffata iidaan bitatu nama aadaa qabuutu gartee uffata iidaatis bitata nuti taqabnuuhu nama nu miicee nu kaa'uu hin qabnu obboleessa kiyya. Hin bitanne jechuudha deemaan gaama. Eegaa ati uummateetiin dhaqee si biteemi? Eegaa wajjin kuteetiin taniin fadhu tanfeetu nagarsiisinaan jettee uummaan tiyya akkasittiin bitadhee dhufa amma. Dubaan aadaa hin qabu kaanaan gaafaan aadaa qabu uummaan tiyya naa bitte beeta. Amma eegaa ummati yeegaan dabee booda bakka namni naa bitu hin jiru taqabnuu nama nu miicuun nu yaachisu jira amma nuti bakka tanumaan nu yaachisu jira huccuu bitannoo osoo hin taane huccuu nama naa miicuutu nu yaachisu jira obboleettis hin qabu. Bakka jaartiif raafuu diree ariitanii qabda. Jaartii jireenya akkana kana keessa fuutaa yoo jaartii namni aadaa hin qabne jaartiis fuudhuu hin danda'u bar. Eenyutu gumaata itti dhaqaa minaa argee ni beeta akkamitti. Bakka dhiisii yaaddiin yoo maatii yaaniif hin bitiif jaanii. Dhiisii warri aadaa hin qabne akka kiyyaamee koomantii jala naa barreessa isin akkuma kiyyamu. Haadha jechuun bar jannata jiru hanaaneeti yaa harmee tootiiru garaa laaftuu too harmee tootiiru namni si muuree rabbii na muuru zaban. وما عاد شغله مربل كيف فدامي وما عاد شغله مربل يرتبى بريد وما عاد شغله مربل فولا مالي خيشان قبته وما عاد شغله مربل يرتبى بكتوره وما عاد شغله مربل خيشان مالي فولا قبته وما عاد شغله مربل نوت ولا فولا ولا خيشان ما عاد شغله مربل وما تكلم كم وما عاد شغله مربل انجر ما الدنيا ترى والله بالله كورني اما جن ربي لو كتاك الحمد لله ما عاد شغله مربل فولا نبوس خالد نبوس وما عاد شغله مربل خالد كان ما عاد شغله مربل خنا ابو تنا تنين قدنا شيطاني عذر قال لك فمي وان جروف سلكين نمون دام موسيقى نقدر كتتابع جرتي جو ما تشكل مبل أبلة سخية أبلة تدي أنا عملتوز نا عملوا بعطوز جوني في سلكين دي موسيقى ست موسيقى أنا كدر يعني زي كده بوتاده رمضان نقص رانك بلمني ملاتو رمضان سرانك بلمودا سومنا إيجا سومن تيمبودا هنگا سومني أكاسي رفوتي करते वो सलात कतगरु बाते यो इबादत बिदर अगर गलु बाते यो आन हम तू दलगु बाते वो मादुस कलम पे सोमन कई बलमे यो कई गिरा मादुस कलम पे कुछ में इदा तिंगा बिना दरपट मादुस कलम पे अला कमाइसी इंदु वैसे रब्बश मादुस कलम पे आकाश याचो खराब वरी मुजिका से किया कसत तो दबर फतनो बले की नसिया वली आदम मुजिका फराका अकुमा दुरेनी ती नशीदा लगी फदा रब्बी सोमन को फामी यरो हुंदा निजरा आते खदेंग हाई वैसे रब्बश السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجت توتا هردل توتا خيلنا أرمنا ينيوغا سجرا منا عجان تكتي تنيا متي يو بركات الترا تكتي غارم اللتا أركا إيجاتي في كامني درقو هندا هلتا متي يون تنما نشيدا كفر الدلقو نما أمانتا إسي أكان جالتو وما هذا شغلي مربيل أكان تحسيدا هنا فاداف جلاغو بجا چرا ما هذا شغلي مربيل خنافو أرى وانتري في أمتا خبجمو أكسما فرو إيجي أكسما أنو استعراري في
baanne comedy wajin taaneti mana ayyaan keessatti argamne jechuudha. Ayyaan jechuun shamarran gaara mul'ataa keessaa ija teenya jechuu ni dandeenya. Yaa sanyii warqitoo, yaa sanyii bakarwaare, intala ishee bakrii sabaloo, siif jirraa siin jee maata shaqalee barbeel. Miyaan numaatu. Ana kinjo inaafaan dhukkuba qalbiiti. Ayyee akkaawuntii sii kaan jalaa gubatee kaan irraan faddaa normaala. Qaama banatte aariyaa kana filoo godhaa jajjabeessaa akka qalbiin hin cabne. Akkuma azalaa agartan kanatti akkaawuntiin ayyuu gubachuun isiidhaan ni yaadatama. Akkaawuntii lammaffaa banatteeti amma kunoo hangana deemeefii jira. Kabajaa fi jaalalaan akka akkaawuntii kana filoo gootanu. Sanirraa godda guddaa qabna kana dafaatii bakka sanitti deebisaa fi amilee namaa eeguudha qabdanii. Saniifuu foloonii miti namni kan wanna ta'u hojiidhaani akkasii foloo godhaa jajjabeessaadha isin jenna. Arjun saati qo'i mataa guddistee maal tuutu har'aa dhiyootan akkatti ibsiffeessee subiin kaka'oo eegalte salaatu eegalte. Saayii bakki jedhe geeffadhu. Dureen inshuraansii eessa keessee? Inshuraansiin eessa jirtii numaan jabarsaa keessa. Warra keenya hiraarsatiin oolamaatu shuklee marbeel. Amma eegaa sochii qaamaa godhu eegale oolamaatu shuklee marbeel. Ispoortii gargara za'a godhata akka keetiin. Ilaa hanga za'a qolamaatti niin fiigaa. Guyyaa raasma amma wanta kashoon naaf ilaa. Za'a godhata akka seentara seenatiin za'a qolama baa. Seentara kam seentara eenyu? Atiis barsiisa. Hobbara dhugaa maali? Barsiisaa fi fatanaa teessanii ilaalaa oolaa gisee hunda saankara hunda baay'ee mitiiti. fatanaa yeroo qabdilaal ispoortii amma za'a barbaadetti maastaraan neefare yoo dhuftee za'a barbaadetti. Sii goona mucaatu kaasa dheeggatu siin agarree. Anas Anne eeqa akka xiqqeenyaa seeteeti homaatu shaqalee marbeel. haya Namni akka xiqqeenyaati mitaati silaa'uu nama gurguddaa malee hin kabaju barsaa siin beekaa bitaa. no xiqqeenyaa fi miti barlaa isaan dabeelaa faayinaala keessan kadhiyoo tanaatiin lallaalu jira isin paal zeeroo fiddanii Saa subaa malee saa siif illee alamaatu shaqalee marbeel. Ajayyeen gaggaan gattaachi maal. akkana jechaan ooliin amma ispoortii karaatee waan fedhe Daa'ima amma akkana jooji. akkana Deeme amma dhiis kaasee duraa amma jii barsaa. Jii. Hi guys, ومعاد شغلة مربل الرين يفين يبرتين الكما جالس السيق في عارف ساق برتين الكما ومعاد شغلة مربل دوني ما ياسيتي تكم نيستي قبت الكمنا ومعاد شغلة مربل أرى جالس السيق يوان آيو خديرو جوف نايمة عن اللين ومعاد شغلة مربل يكسيني مجيء رونين قافدو إنني سنافي مديدي جو معاد شغلة مربل وانا آيو خديرو يتشاول في جورا خنافو عنيسكا نمو مودي متاسا ترتيب بكم قبا خنافو معاد شغلة مربل كون قلقلا غرما hawaasni keenya gaafachaa jira hinimamu jaala juusaa simboo yaara qulleen isin mul'atu isiniif hinimu waa ma'aada shaqala marbeel warri jaasa seeqaa jaalatan meeshii maqaa isaa jala godhaa yookiin lakkoofsa takka barreessaa warri aarifoo jaalatan lakkoofsa lama barreessaa isaan lameen karra jaalatan garuu billa alee gamantii jalatti billa alee. Borjum maal taatee maraate Maali maraadoo ispoortiin dalagu jira saayiba. ispoortii akkanaa jira Eeqa haya barattee maasoo kam taate sanboota barattee hoggaan baradha kaa diinaa ispoortii fayyaadha yaaditiin bar. Galgala duwidara na deebis nyaataatiin bulaa midire. Amma fayyee la firii deemin jira maal sura mabbe. Ena sira na jedhu. Asii na dhukkuba akki na dhukkuba maal sura mabbe. Doktora Ribira Rabira amma taa godhu ispoortii na gaya ispoortii fayyaadha kisiin jiru amma ni deeman saayiba. Kubbaan dire na buundi fayyee. Amma duwwaa isa karaanan too kan urra na jenne. Maastar muraas bira dheetara. eeysa Uno asumatti barsiisa magaalaa Qarsaa keessattis ni barsiisa. Magaalaa Adeelee waraana mana quraanaa kanattis ni barsiisa saayiba. Gandaaroo Arbaa. yoomiin dhufee galmaaree Arra yaada qotu. Wamaata shaqala marbeen fi darbii. Mataa guddistee ati asuma. Godhatee hiriyyaan ti asirra itti maata shaqala. Dhiifama nu godhaa maata shaqala marbeen wal qabuuf hin dhufne. Arra mana annu istaarratti argamna maata shaqala marbeen. Annu istaar akkuma kanaan dura isin beeksatti nama ijoollummaa isaatirraa ispoortii jaallatuu fi ispoortii hojjechuu jaallatu jechuudha. Yeroo ammaan tana ispoortii tana keessaa kan dalagaa jiru waggaa 7 ga'uun isaanii akkasuma bara meeqa irraa eegaltu? Bara 2011. Bara 2011. Bara 2011 irraa eegalee amma bara 2017 keessa jirra jechuudha. Kanaafuu annu istaar mee seentoroota amma eessaaf eessa barsiisu jirta? Meeshin ana Fadis Dabubu Baale amma fedoo faali. Gara fuulduraatti. Gara fuulduraatti iddoo hedduu qonu toora qabna kenna. Eshi gara fuulduraatti iddoo hedduutti seentara banuudhaaf hawwii qaba. Maal kana qofa filmiilee ajaa'ibaa maata shaqala marbeel qopheessinee mata dureen isaa
Jireenya zamanaa. Jireenya zamanaa kan jawratti homaata shuklee marbel jireenya zamanaa kan jaarsaa fi jaartiin irratti walii haa jiran kana muutuu ni beeytanii dhalaan teenya irra guddaan amma harmallaa taate chaasii kaarmallaa tettee miikaa tokko qonya irra qabattee wanti gabbaa'u jirtuu fi sababa qaalessi jireenyaatirraa kan kee jechuudha homaata shuklee marbel keessattuu shamarran warri bultii wallaaltanii manaa deemu jirtan filmii annuu istaar kana yoo laaltan haalaataa bultii hunda barachuu dandeessan maal kana qofa homaata shuklee marbel shamarran umrii malee heerumtanii gartee homaata shuklee marbel yeroon ifiifis laa umriin heeruma keetii ga'u ati harmallaa taate manaa gabbaatu hunda filmii kana keessatti beekumsa guddaa fudhatanii akkaataa itti ijaarsa keessanii wajjin bultan baruu hunda dandeessan jechuudha. Homaata shuklee marbel kan biraata. Bakka. Raisu Dragal brother kamna homaata shuklee marbel maqaan isaa immoo maqaa dhalootaa isaa jaamaa homaata shuklee marbel kanaafuu isaa keenya barsiisaan keenya maastarri keenya seentara aanaa kombolchaa aradaa bakkee keessatti seenteroota 6 kan qabu yommuu ta'u aanaa kombolchaa keessatti immoo magaalaa kombolchaa keessatti bakka 2 yommuu qabu faatee irratti immoo seentara tokko baneeti jira kanaafuu gartee gurbaan qallayyaan kuni akka laalta kanaa miti qallaa akka qalamaa atti beeku barreeffatanii homaata shuklee marbel kanaafuu dhuftanii akka maqaa keessan barreeffatanii isa biratti galmooytan kabajaaf jaalaan asumaan isin himuu barbaanna keessattuu ijoolleen magaalaa kombolchaa amma takka maastara ta'een hin jiru ilmaan biyyattii jechuudha anuu ammoo kuteetiin jira jechuudha akka laalta kanaa hin laal miidhaa hunda asirra baasee eegaleetiin jira kanaafuu ispoortii barachuun fayyaa qaamaatiifis ta'ee umrii hunda siidee siteejiin homaata shuklee marbel akka tokko jiruutti kanaafuu homaata shuklee marbel isaak akkuma asirra garta kana lakkoofsa nambaraa kana nuqunnamuudhaan seentara keenya dhuftanii galmaa'uu dandeessan wassalaamu alaikum Asharro arreessa kaatan. Arra duraan baankii raamis dhufne seegarraan hinga kan intalatti jesaniin akkana yeelloo nuyi fayyadu sibira dhufe ayyeega eega wala garreefu baga wal harkaneen isin jira. Baga wal harkaneen isin jira abooshaati mucaan kuni akkas daanjee arjuun faa tokkootu intalatiyyaan narraajee intalti tiyyallee waan akkasiin beeytu jeen irra dalagisan isa kana homaata shuklee marbel tikitaka gizee dalagu fi gizee lafa laaltan akkana homaata shuklee marbel amma dhalaaleen baay'een irraan boojaminaa isin direenu gizee nama dhaabbina guutaa gartan irraa qabamtan dhalaan takka laalamee ana bira nama bira laalatanii beekatan homaata shuklee marbel kanaafuu sharroo jechuun warra biyyatiyyaati mucaan kuni mucaa kombolchaati jajjabee isaan isiniin jaa